Waraanni Itiyoo Eertiraa ji'a tokko keessatti jalqabuu akka danda'u dhaabbanni Critical Threat jedhamu xiinxala haarawaa wallabdee biyyoota lameen ilaalchisuudhaan baasee ibse. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti jalqabuuf deemu kun Itoophiyaa fi Eertiraa malee biyyoota akka United Arab Emirates, Israa'el, Masrii fi Suudaan Arabiyaallee kan hirmaachise ta'uu ibseeti jira. Bal'ina oduutti dhiyeessina. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa kan naannoo Amaaraa bakka bu'an sadii ejjitiidhaan mootummaa Eertiraa waliin hojjechaa jiraachuun dhaga'ame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin mari'achuudhaaf yeroo baay'ee kan hin beellamne. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed na jalaa didee jechuudhaan hoogganaan Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin komii qabu dhiyeessuun dhaga'ame. Ministeerri odeeffannoo biyya Eertiraa Yemaan Gabra Masqal gargaaraa ministeera dhimma alaa Ameerikaa duraanii Teeboor Naagiin Itoophiyaadhaaf loogaa jira jechuudhaan himachuu mul'ate. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Dhaabbanni teessoo isaa Ameerikaa godhate Critical Threatiin xiinxala haarawaa haala waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa qorateen gabaasa haarawaa baaseen waldhabdeen Itoophiyaa biyyoota lameenii ji'a dhufu keessa walitti bu'iinsa Itiyoo Eertiraa jalqabuu akka danda'u beeksise. Dhaabbanni kun gabaasa kana keessatti kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaatii fi wayyaanee jidduutti eega uumameen booda waraanni Itiyoo Eertiraa akka jalqabuuf sababa ta'uu ibseeti jira. Critical Threatiin gabaasa bal'aa baaseen xiinxala kanaan haala waldhabdee biyyoota lameenii walitti bu'iinsa waraanaatiif yeroo kamuu caalaa sadarkaa olaanaarra akka jiru ibsee jiraachuun gabaafame. Mootummaan federaalaa humna isaa humna waraanaa naannoo Tigraay bakka daangaa Eertiraa wajjin wal daangeessutti walitti qabee jiraachuu ibsuudhaan ji'a dhufu keessa immoo TPLF irratti haleellaa raawwachuu akka danda'u dhaabbatichi akeekatee jira. Dhaabbanni kun gabaasa torban tokko dura baaseen humnoonni lamaan gama tokko tokkoon isaaniitti qophii waraanaa cimaa taasisaa akka jiran ibsuun ni yaadatama. Humnoonni federaalaa fi wayyaanee yeroo ammaa naannoo Afar, Amaara bakka Tigraay daangessan keessatti waldhabdee irratti bobba'anii walitti bu'iinsa keessa galuun isaanii waa hin oolle jechuu Critical Threatiin akeekachiise. Waldhabdeen sadarkaa dhumaarra ga'e yoo ka'e kallattiinis ta'e alkallattiidhaan Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waraanni akka kaasuu ibsuudhaan biyyoonni lamaan naannoo daangaatti qophii waraanaa ulfaataa taasisaa akka jiran himuudhaan gabaasni kun waraana Eertiraa dabalatee qophiin waraanaa ijoon kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa akka jiru ibseeti jira. Irra caalaan naannoo Tigraay, Amaaraa fi Afar keessatti waraanni Eertiraa naannoo Tigraay seenee hidhattoota wayyaanee waliin ta'uudhaan socho'aa akka jiruu fi loltoonni Eertiraa Addigiraat irraa kaasee hanga Tiimbeenitti seenee jiraachuu beeksise. Kana malees dhaabbanni kun gabaasa Itiyoo Insider waabeffachuun akka ibsetti waraanni naannoo daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa yoo ka'e biyyoonni galoo galaanaa kanneen akka Suudaan Arabiyaa fi United Arab Emirates akka hirmaatan beeksisuudhaan Itoophiyaa waliin wal dhabdee keessatti jirtu Masriin waraana kana keessatti hirmaattu yoo ta'u waraanni kaafamuun biyya Israa'elii fi Masrii kan hirmaachisu hoggaa ta'u Israa'el ammoo gara Itoophiyaa kan gortuu fi Masriin Eertiraa goruun kan loltu ta'uu ibse. Waldhabdee mudate kana hiikuun yoo hin danda'amne Israa'elii fi United Arab Emirates Itoophiyaa cinaa kan dhaabbatan hoggaa ta'u Suudaan Arabiyaa fi Masriin ammoo Eertiraa cinaa dhaabbachuudhaan waraanni kun biyyoota hedduu alkallattiidhaan kan hirmaachisu ta'uu akeeke. Waraana biyyoota lameen jidduutti ka'uu danda'u hanga waraana Suudaan keessa seenuudhaan waldhaanitti kan deemu hoggaa ta'u keessumattuu waraanni dafee dhaqqabaa Suudaan yeroo dhiyoo asitti Itoophiyaa waliin hidhata qabaachuun isaa gabaafameeti jira. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa sadii kanneen naannoo Amaaraa bakka bu'uun yeroo garaagaraatti waltajjii paarlaamaa irratti mootummaa federaalaa mormaa turan Dr. Dassaaleny Caannee fi obbo Kiristaan Taaddalee mootummaa Shaabiyaa waliin hojjechaa jiraachuu isaaniitiin hoogganaan paartii ABN obbo Gaashaw Maarshaa himeeti jira. Hoogganaan olaanaan paartii ABN erga mootummaatti makamee as jiraachuu fi eessa akka jiru gaafii keessa kan ture hoggaa ta'u obbo Gaashaw Maarshaa gaafii fi deebii BBC Afaan Amaaraa wajjin taasiseen Dr. Dassaaleny Caannee fi obbo Kiristaan Taaddalee jara naamusa dhabeeyyii jechuudhaan kan ibse obbo Gaashaw Dr. Dassaaleny Caannee Dr. Abbabaa Dassaalaa fi obbo Kiristaan Taaddalee miseensota mana marii bakka bu'oota uummataatii fi miseensota paartii isaanii duraanii naamusa badaa agarsiisan ta'uu himeeti jira. Dr. Dassaaleny Caannee miseensa mana marii paartichaa bakka bu'uudhaan dhiyeenya kana ammoo filannoo dhuftuuf akka hin dorgomne kan beeksisu hoggaa ta'u miseensi mana marii kan bira ammoo Dr. Abbabaa Dassaalaa miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa kan ture gara paartii biraatti makamuu isaa teessee ibseeti jira. Obbo Kiristaan Taaddalee ammoo mana marii bakka bu'oota uummataa keessatti naamusa badaa agarsiisuudhaan jechoota jeequmsaa kakaasan dubbachuudhaan mana hidhaa kan buufame yoo ta'u namoonni kunneen uummata naannichaaf hooggantoota dhaabichaa akka turan obbo Gaashaw Maarshaa himeeti jira. Obbo Gaashaw Maarshaa akka jedhutti hunda dura namoonni kunneen sababii naamusaatiin dhaabicha keessa ari'amuu himuudhaan wanti isaan guddisaa turan ejjennoo dhaabichaa odoo hin taane ejjennoo dhuunfaa isaanii ta'uu ibseeti jira. Kanaaf immoo jarreen kun waan fedhan filachuu danda'u kaja'u obbo Gaashaw akka dhaabaatti qabsoon isaanii uummata Amaaraaf akka hin taane ni amannaa jechuudhaan
jarri sababa naamusaatiin miseensummaa keessaa baafaman kunneen shaabiyaadhaaf sochii bakka bu'ummaa gaggeessaa akka jiran himeeti jira. Jarri qabsoo uummata Amaaraa maqaa dhaawwatuun garuu qabsoo uummata Amaaraa gaggeessaa kanneen hin jirree fi amma garuu iccitii biyyaa dabarsanii kennuudhaan gocha gantummaa keessa seenan jechuudhaan miseensi mana marii bakka bu'oota uummataatii fi paartii isaanii paartii abiin keessaa kanneen ari'aman Dr. Dassaaleny Caannee, Dr. Dassaaluu Abbabaa fi obbo Kiristaan Taaddalee Eertiraa wajjin hojjechaa jiraachuu beeksise. Hoogganaan waraana Suudaan Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin irra deddeebiidhaan Finfinnee deemee ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin mari'achuuf gaafachaa turullee Dr. Abiy odoo deebii naaf hin kenneen calla jalaa jechuudhaan amma eegee jechuudhaan komii dhiyeessuun dhagahame. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin Dr. Abiy isa jalaa callisaa turuu kan itti hime dippiloomatii Ameerikaa duraaniitii fi xiinxalaa dhimma Afrikaa kan ture Kaameroon Haadsanitti hoggaa ta'u Kaameroon Haadsan waa'ee kana Seem4 keessatti barreessee jiraachuu ibse. Walgahiin gamtaa Afrikaa torbee dabre Finfinneetti taa'amaa turte erga xumuramte booda gara Khartuumitti balali'uun dubbii tana dhaga'uu Haadsan ibseeti jira. Eega Suudaan dhaqee Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii wajjin haasa'uudhaan carraa argachuu kan dubbate dippiloomatiin Ameerikaa duraanii kun barruu isaa keessatti Jeneraalichi waa'ee tasgabbii dhabuu kutaa bahaa biyyattii keessa jiru gaafachuudhaan morkataa isaa Jeneraal Hamduun Dagolle Itoophiyaa keessatti biyya Yuunaayitid Arab Emiratiin deeggaramuudhaan gabaasa mooraa Raapid Foorsi hundeeffamee jira jechuudhaan himatee jiraachuu ibse. Deebiin al-Burhaanii naaf kenne nuti lola Itoophiyaa keessatti qooda tokkollee qabaachuu hin barbaannu akkasumallee Itoophiyaan biyya teenya keessa akka hin seenne barbaannaa jechuudhaan natti hime jechuun gabaaseeti jira. Dhimma kaampii humna dafee dhaqqabaa Suudaan ilaalchisee Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin dhimma kanarratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin mari'achuuf akka yaade ibsuudhaan Finfinnee dhufuun marii kan gaggeessuuf yaadullee irra deddeebi'an gaafachaa turullee al-Burhaaniin hanga ammatti Dr. Abiy deebii naaf hin kennine jechuudhaan himatee jiraachuun ibsame. Dhimma Afrikaa bahaa qeequudhaan kan beekamu gargaaraan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Tiiboor Naagaa fi qondaaltonni olaanoo mootummaa Eertiraa dubbii waraana irratti qeeqa walirratti kaasuudhaan waldhabdee dippiloomaasii hammaachaa dhufuun mul'ate. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaanee Gabra Masqal ibsa guyyaa kaleessa guraandhala 26 bara 2026 baaseen itti aanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa duraanii Tiiboor Naagiin loogii fi walitti dhufeenya dhuunfaa irratti kan hundaa'e Itoophiyaadhaaf loogaa jira jechuun himate. Dippiloomaatiin Ameerikaa duraanii kun dhimma baha Afrikaa irratti beekumsaa fi hubannoo xiqqoo qaban kaja'u obbo Yemaanee Gabra Masqal kaayyoon isaa inni guddaan ajandaa mootummaan Itoophiyaa buufata galaanaa qabachuudhaaf weerara banuuf deemu kan deeggaru jechuun ibse. Itoophiyaan buufata galaanaa humnaan qabachuuf weerara banuuf deeman kana haguuguu fi xiyyeeffannaan gara biraatti deebisuun galaana abbaa biyyummaa biyya ollaa qabu fedhii qaban galmaan gahuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Embaasiin Eertiraa Waashingtan DC jiru Tiiboor Naagiin nama siyaasaa Eertiraa jibbuu jechuudhaan xiinxalli isaa fedhii namoota maallaqa isaaf kennan kan calaqqisiisu jechuun ibse. Himata Eertiraa kanaaf deebii kan kenne Tiiboor Naagiin qondaaltonni mootummaa Eertiraa qeeqa dhugaa gara jibbummaa sirnichaa kufaatii dinagdeetii fi dimokiraasii biyyattii keessatti dhabamuu irratti ka'aa jiru ifirraa ittisuu dadhabnaan ergama kan irratti duuluu filatan jechuudhaan qeeqe. Qondaaltonni mootummaa Eertiraa haleellaa afaanii kanaan aaruun isaanii ergaan sun bakka sirrii akka ga'e agarsiisaa jechuun cimsee qeeqeeti jira. Ministeer Naagiin akkas jechuudhaan qondaaltota Eertiraa kan qeequ waggaa ta'u ministeerri odeeffannoo Eertiraa irra deddeebiidhaan dheekkamsa to'annaa hin qabne gallakkisuun isaa yeroo dargu sammuun kiyyana afuufaa jechuudhaan gara jabbummaa sirnichaa kufaatii dinagdee hanqina dimokiraasii irratti qabu mormuu waan dadhabaniif akka nama dhiibametti ergaa sirrii odoon taane ergama kijibaa irratti xiyyeeffatanii akka nama gaddisuutti dubbatanii jechuudhaan qeeqeeti jira. Gama biraatiin ammoo mootummaan Eertiraa Tiiboor Naagiin maallaqaaf abboomee jechuudhaan kan himate waggaa ta'u dippiloomaatichi garuu qeeqa isaanii itti fufuudhaan imaammata sirnichaa irra caalaatti kan irratti xiyyeeffate mootummaa biraa osoo hin ta'in uummata Eertiraa ta'uu Tiiboor Naagiin dubbateeti jira. Yeroo waldhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa hammaataa dhufe kanatti waldhabdeen naannawa buufata galaanaa itti fufee jiru kanatti qeeqni jabaan Eertiraa irratti dhiyaatee jiraachuun mul'ate. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.